بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خناب إن شاء الله بقى نقا نفتني ديفما قا برسول رازن كاسني سين فيدو خيس خنجاب ديفما كبار سنين إن شاء الله راح يسمى رقمنا يسمان خيس بوليس خينيا أستاذ نصر الدين عبد الله دلاتو ماسي عندما enyu timi khara chira do fon khara ganda chito khara ye vai enyu chiru fami singesa njiru isi ko fata chiri atade wala mirtu ma nasro chiri atira fakati khana inshallah amma afgaini jamia university imam ash-shafi kejetti ga warra don dalene tulen ga ne sayo jitirmanne khana inshallah kulliyaan jaamiyaan sun jaamiyaa bareedduudha. Barattoota dhalaallee ni qabdi. Warri egaa hojii seenillee fatanaa kufeellee ni jira. Dhalaallee ni kadhidhaalee akkasumatti wal keessa jirra. Alhamdulillah garuu keessaa baanee qabeessi bahee. Kanaaf inshaallah obboleessa keenya yeroodhaaf as dhufanii ziyaaraa dubara dhufanii isin dubbisanii dhufanii isinillee fuuldurri imallee keessan barumsaafi. عمل لك زمان برمز إن شاء الله تا ثانوية قبل جرا دبلومة تخ دبلومة قبل جرا ديجري تديجري قبل جرا كرم جرا مرة خنا في إن شاء الله كا برمز سلام عليك سمتي سركا بربايسون دفع جروان تيف كأموان سنكس جروساني أستاذنا خير أستاذ نصر الدين عبد الله كأموان سنكس جرو يونيفرسيتي خشتي تجاهل قدّا تجاهلا جراني جامعة يونيفرسيتي بابو شافعي خشتي خنا في إن شاء الله رانو زيارة وقانو برو فني أكمل كم تشوتي كم تمو كم أنا مدور إنو زندوب بسنة أقوى زندوب بسبودا كم تشوف خنا الدواس تاني خنا في إن شاء الله سمعني نقرب برسخين زندوب برسا فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الردي بنيس الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ربي سبحانه وتعالى إدو قرآن ربي اتكرامه إدو أغرتك مسانيف زين اتفزمت إدو أصول الدين اتين هندي فميتين بوري فما جرو خنا اتبق ربي سبحانه وتعالى جرائي سنقودي مليونوتا في خماتم على قوتي خيسا ربي سبحانه وتعالى مرتتي سنسفدتي سننجن مالف جنان ردي بي الحمد لله مالف جنان نموت الدين جيران كان خيسا اسم ربي سبحانه وتعالى جرائي سنتول شوداني بكتن اسم فيدي أكو مدوبا أمني خيني اللين جتو أكو نبين اللين صلى الله عليه وسلم يدبتو من يريد الله به خيرا يفقه في الدين نما ربي سبحانه وتعالى خيري سانفده ربي دين كان برچو سالا في ساجا مفهومني حديث خنا منطوقني هوغاني في جچ خنا تو مفهومني حديث خنا مال تاينان علماء ور اصولا نمني قرآن برتو حالي اساف مجتين بك قرآن ديمي برچو ربين اساف هلافسين نما سر ربي خيرين فينين نما خيرين فدينين هند ربي سبحانه وتعالى خرم قراتي تسدي شوفيا خرم برنوتا خيستو قرآن ربي خن إسنامو ربي سبحانه وتعالى ملكي إسنين فدو درا خيري قدو إسنين فدو درا إسن جالتو درا بكخن إسن فدي نما جالت ربي سبحانه وتعالى دين ساك الناف قرآن براتو إساف لافس قرآن ندوبا القرآن مفتاح كل شيء قرآن نفرتو وهنداتي خناف قرآن براتشو درتي خخاوم سيرو تيسان تامان تناخن خيستو إسن دبرتوني dubartiin hawaasa addunyaa tanaa guutuu barsiisuu jechuudha. Dubartii takka barsiisuun maatii guutuu jechuun hawaasa biyyaati. Hawaasa biyyaatu dubartiirraan jijjiirama. Aalimman as bahantu dubartiitu as baase. Dubartiin haadha aalimaati. Haadha doktoraati. Haadha mootii biyya bulchuuti. Haadha duuba yoo rabbi namatti jallise mujrima biyya balleessuutillee. Isini galee yoo isin toltan hawaasni guutuun tola. yoo isin biraan dubbiin jallatti hawaasni guutuun jallata jechuudha. Jallina hawaasaa akkan taane jechaaf isin ofii teessanii qaramtanii
ilmaan boruu qaruudhaaf qophiidharra jirtan rabbi galmaan isiniif haa ga'u warra galma ga'u rabbi na isin hundaa taa'isu seenaa takka seenaalee jajjabduun jirtu keessaa oduma jirtu seenaalee haadha imaamu shaafi'iidha yoo irra deebinee takka ka dubbannu taate haati imaamu shaafii Ghazzatti dhalatee akkuma guddate achirraa ka'ee gaafa barnootaaf biyya shaam tana keessa olii gad deemee zooree je'u boodarra kara isa dabre kara makkaa deemuu barbaade gaafa inni makkaan deemuu barbaadu haati isaa fuutee makkaan fidde makkaan fiddee akka inni bakkatti baratu haala isaaf mijjeessiti guyyaa isiin deemtetti bakka amma qeeraa bakka namni itti waaru tana lafee fi halloo mucaa isiitiif achii guurtee galchitiif mucaa dhaaga fiddeefiti mucaan deemee qaraatii qara wanni irra waa barreeffatan akka ammaan tanaa daftarri hin jiru qalamni ittiin waa barreessan dibeeta wanni irratti barreessan lafa irrattii fi halloo irrattii fi dhaga irrattii fi muka irratti kana gan isiin guyyaa guddaafaa keessa deemtee kanuti amma karaa dabruuf mataan dhukkubu isiin keessa deemtee kana keessa jalaa guurtee irraa dhiitee goggoysitee fi fiddee mana keessiif goojjoon isaan keessa ifii galan xiqqoodha goojjuma tanaahu osoo muka kana gizee irra barreeffate fidee lafa kaa'u manni itti guutame akka ammaan tanaa manni hulaa lama hulaa sadii sanii miti goojjoon gaafa sanii dasaadha gaafa duraanii ammumaan tana jireenya duuba warra baadiyyaa yookaan warra tiifattoota yoo laaltan aadan arabootaa duratti akka ammaa kanaatti qasraan gurguddaan fooqiin lafan jirtu san keessatti akkasitti ilma isiisan rakkina rakkate jettee ilma isiisan hin dhiifne rakkinni kun ni dabra gurbaan kun ifaa alamaa ni ta'a jettee barsiistee as baaste addunyatti imaamu shaafi'iin rahimahumullahu ta'ala abbaa mazhaba guddaadha abbaa ammallee usuula fiqiidha hundeessaa fi bu'uureessaa akka argannoo arraan tana silaa uummanni addunyaa tanaa namni saayinsii kana argate jiyoogiraafii histirii fiiziksii jaan kana namuutuu nama ittiin galmaa'ee jiru jira imaamu shaafi'iin rahimahumullahu ta'ala nama usuula fiqii dura argate nama mazhaba of kophaa isatti mataa isaatii hundeessi mazhaboonni gurguddaan addunyaa irra jiran afran namatu khatabe nama sanirraa khatabe Abu Haniifaa warra isa jalaa turraa barreesse barattoota isaa imaamu Maalik faa imaamu Maalikis barattoota isaa akkasumatti barreesse Muwaxxaa ibn Maalik malee jechuudha kitaaba mazhabaa ka jiru hunda nama barreesse imaamu Shaafiin immoo mazhaba isaa ofii isaatii barreesse eenyutu akka inni barreessuuf as baase haadha isaati jechuudha haati sun eenyu warraan tana keessatti haadha biyyaaf abdatamtuutu isinuma kana nama biraatii miti isinuma lamaan sadii tokkicha kanaatu dila zabana san keessa ture warra abbootii qabeenyaa gaafas ture san keessa imaamu Shaafiin maal dubbatamaa maaliif imaamu Shaafiin dubbatan isatu diin ol qabe isatu diin itti duuba roga diin kana hawaasa islaamata irraa cufe sababa kanaaf inni qofti dubbatama roga biyya tanaa haafiza rakkannee nuti irra jirru ha biyya tanaa harakkoo guddoon dura jirtu kanallee namni cufu isinuma kana malee namni biraan jiru firii lama taatanis sadii taatanis namuma tokko imaamu Shaafii tokkicha isiin as baaftee addunyaa tana akkatti ibseemi isinarra nama meeqa nama biyya isin nama baay'ee bara isin hunda keessaa irra nama 4-5 dhabna isinillee akkanuma san saahiballee dabalatu qabdan saahibni isin dabalattanillee immoo quraana irratti isin wajji jabaachuu qaba gaafa isin wajji jabaate immoo biyyiti teenya waan kanaan roga irranne kana keessaanii baana jenneeti yaanna insha Allah taala dhaamsa keenyatti yoo ni daballe dhaamsi keenya akkuma ijoollee hawaasota dhiiraatiif dhaamne isinifillee dhaamsa dhaamuun barbaachisaa dhaamsi isiniif dhaamnu mata dureen safarful himmati fiihi ilaa ilmi alqur'aani wassunnah خايو تيسن قدو اسن ديبسو قبدن قرآن في حديث قفر الديبسا لأن القرآن والحديث أصول من أصل الدين هندي دينتي قرآن في حديث قرآني هندين رجان إسلام من قبدو رجالي قدو أفوري رجالي قدو أصليات أفران قرآن حديث إجماع قياس رجال نمني قدو تيجو akka keewwata konstitutiona seera mootummaa keewwata 13 keewwata 1937 maal janii dubartootaa fi daa'immanii 35 keewwata dhibbaa fi akkana janii uummanni lakkaa'u kana keewwanni nuti lakkaawwannu haseerri murtee ittiin nuti godhannu quraanaaf hadiis guddaan jechuudha quraanaa fi hadiisatti aanee far'ii janiin far'iileen sun fakkeenyaaf ijmaa fi qiyaasa jechuudha sammilallee khabiraa jira isin immoo dhaabbataan asliin gurguddaan afran kana keessa duuba kanuti keessattu isin dubartoota isin amma daftanii barachuu dandeeysan maali yoo jennee khallaallu taate maali quraana fi hadiisa nabiiti sallallahu alayhi wasallam inna kulla ilmin nafi maradduhu ila kalami llahi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wasallam
ilmiin hundi isiitu deeminsiisiidha naannoytee quraanuma fi hadiisa deebiti. Hundeen ilmii diin al-Islaam inna kulla ilmin naafiin tafayyaduu taate. Tawaan fayyannee jira tan faayidaan isii haadimummaaf malee asliif hin taanetu jira. Masalan fakkeenyaaf haadha manaa keessatti haati manaa haadimni tokko yoo haadha manaa kana bira jiraate haati manaa abbaa mana isiidhaa isumaatu kaddamaami. Isi kaddama hogga jennu isiitu inni waan barbaadu isirraa argata haadha mana isaatirraa. Haadimni mana san keessa jirtu manuma kana bareechiti waan dalagamuu qabdu tanuma isiin godhetteen gooti malee waan biraa fi tachii dabartee gootu qabdi. Waan biraa ol dabartee waan gootu akka haadha manaa san buutee haadima jedhaniin. Haadimni akka kanatti haadimni quraanaa fi hadiisa al-Qur'aan wa uluumuhu al-hadiis wa uluumuhu kajen annaahu was-sarf wal-balaaga wal-aruud wal-mantiq kajen fanniin lakkoonitun hundinuu fanniin tuun immaa haadimun lil-Qur'aan wa immaa lil-hadiis faqat khalas. Hanganuma jechuudha. Takka haadima quraanaati takka haadima hadiisati. Lamaan tana jala achiin baatu jechuudha. Hundi isii ta'e ifitti dhaabbattee murteessu takka hin jirtu. Takka haadima quraanaati takka haadima hadiisati. Si galee kanaaf ati aslii qabachuu qabna mooree faree qabachuu qabna. Asliin sun kamii? Quraanaa fi hadiisa. Quraanaa fi hadiisa sanirraa maal irra jirtanii? Quraana irra jirtan. Aslii guddaa isin turkaa qabaachuu. Isin aslii irra jirtan kana ofirra dagachuu hin qabdan. Wanni tanaan alaa hundi haadima waan isin qabdanii jirtan kanaati. Yoo waan kana isin jabeessitan haadimni isinitti hajamaa jala dhufa ifiifuu. Ifiifuu booda barachuun itti isin geessiti carraan. Kanaaf quraana qabdanii itti jirtan kana hifzii itti jirtan tana itti jabaadhaa. Hifzii itti jirtan tana itti jabaatuu fi akkuma san waan silaa isinirraa barbaaddu ahkaamota isaa quraana hubachuudhaaf adabaatu namarraa barbaachisa. Naamusa garaagaraa kitaaba garaagaraa barachuun namarraa barbaachisa. Kitaabota adabaa jira, kitaabota seeraa jira, kitaabota duuba tajwiidatu jira, kitaaba waan jiru kana hunda xiqqoon itti dheeytan. Yeroodhaan guyya tokko wanni hundi hin argamu. Ar'uma fuudhii arra dhalchiin hin taatu. Ilmii quraanaa ilmii amma ni qaraana jennu tana hunda isiidhaa guyya tokkotti argamsiisanii miti. Ta'anniin jiraachuu qabdi. Suuta deemuun jechuudha. Dhaabbannaa yoo tolfatan akkuma suuta hojjetan suuta qoree nama waraantiyyan suuta yoo dhaabbataa deemte ilmii tanallee qaceelloo waraabbatuu dandeessa. Qaceellootti dhuguu dandeessa. وباقي العلوم علمي نفته إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة وان التنتول خدمان التنتول نفر التسنير الليلة يو يرون كباتين أصلي كبتة قرآن قرأون في ساتي في إبادة أكرم صلاة الجروتي إبادة أنت في ذكر أنت تجاوز شو قبضتشو وما أحسن قول عياض في الكتاب للماء خيستي العلم في الأصلين لا يعدهما إلا المضل عن الطريق الله علم الكتاب وعلم الأثر التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي يا هذا الحسيبي خلينا سمال جا يا هذا الحسيبي جت ساخنا ونك بريتش وانجرو جابك خنرت العلم في الأصلين علمي هندو ملمان كيس التفتي بر ورق جراجر قديمتن علمي أصولها هندي لمان كيس التفتي في الأصلين أصلين لمان سن الكتاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسن كان الرا حديث قبدني تي قرآن قبدني رجرتن وان رجرتن كان الرت أكجواتن أكبغوان خنا قلمانجي سني روغا خنا الرتي حواس يجرتن تكفارت إسنارا dubartiin akka ummanni keenya imaaman taatu takka hoo bakka biraa waan gootu qabdu kana wanni jiru odoo direct hin taane indirect namnummaan imaama asbaasee hoo dubartii namni imaama san oomishu eenyu dubartii madrasaan jalqabaa kan dhiirri irraa barattu kan dhiirri irraa addunyaa irratti nama taatee asbaatu dubartoota waraa'u kulli rajulin aziimin imraatun aziima dubartii dhiira jabdu jedhamtu addunyaan guutuun dubbattu guutuu duuba dubartii jabduu jira yoo dubartiin jabduun duuban jiraanne abadan dhiirti jabaa ta'uu dandeessu. Qissaata kan isinii hima. Imaama tokkotu ture. Imaamni kun qara'ee biyya salaachisa. Nama jabaa jedhanii biyyi guutuun haasoyti. Yeroo tana duuba jummaadhaa khutbaa godhee salaachisee galee manatti. Hogganni mana galu namoonni wajjin galan abooshayni moo abooshayni barara daawaan inni godhe Allahu akbar abooshayni daawaan inni godhe janiin. Osuma kanatti gizee dhufanii mana ol seenuu kan tokko gizee isaa kana jedhee haasawu kana agartu. Jaatiin imaama akka nama moggaa dabrutti bar sheekuma kanaa anaa takkatti sheeka godhee jetteen. Moggaa akka nama dabrutti gizeen wanu raawusati maal asisi naa takkana godhee taasinumaa jeen. Sheeyni qara'ee ofiisaatii si dura qara'ee imaama teetama salaachisutti jira. Da'awa khutbaa inni godhu jiraati mana jirtaa'u.
يوم تشيخ قوت كم تشيخ قوت هاجي جينا ما أنت نمت شغل نروح كم تنا كنا قوتامي إنما يسيتنا نموت تأره هينا أجر تاجتين أنا كنا يسانقولين نلال تاجتين torben geesi guyyaan torbaanii ge arra guyyaa jummaatti wajjin galanii dhaqan afana wajjin galanii mi torben geesi amma hogga guyyaan torbaanii gahu amma shayni ga kitaaba fudhatee khutbaadhaan godha jee manaa gabba'u kee asiin dura naannoo itti egaa isiin arra limmee diruu deemtimi bamaammat labbeek arra shunkurtiinis mana hin jirtu soogiddiinis hin jiru zayitiin mana hin jirtu ruuznillee mana keessa hin jiru dinnichallee humaan jiran hogga inni gubbarraa isiin itti gaxee galtu shaytichi qaata hassaabiin isaa magaalaa dhaqee qaata hote alyawma fi beeyti maa fi basal wamaa fi suum wamaa fi kurraas tanuma haasa'u seenam oduma kana jiru masgida dhaqe gizee inni masgida dhaqee amma khutbaa ol koru khutbaa banatee gizee khutbaan godha jee kanatti khutbaa inni addabanu amma gaa lafa azaanamee gizee inni ol ka'u inni hanga azaanamu yaadarachi jira suumii fi basal bira jira kitaaba gizee alyawma maa fi beeyti maa fi basal akkuma jeeni maa fi kurra akkuma jeen amma idaan khutbarra hin jira jechuuf beek akkasuma kitaaba walitti cufeetu mugattaa arra mana kiyya keessa lafaa ol keessa silaa kitaaba baratee alhamdulillah jaan arra mana keessa shunkurtiin isin jirtu albasal yaa alyooma maa fi kurra hogga inni kana jiru biyyi guutuun shayin arra maalti sheekarra mataa dhukkubee amma gaarra waa birqaanni ka deengaddaan jiru namuutu sheekarra mataa dhukkubee nima gajummaa salaatanii warri deengaddaa sun gizee sadada dhufanii mana jala galan shayin irra ififuu nagaan qabu fuulli isaatu jijjiirama fuulli jaraatis arra birqaanni ka deengadda gammachuun akka inni khutbaa deengadda godhee sun arra hin jirtu bira hoggo kaanii galan maal dhimma gartee hiyyettee kanan godhe yaa boo sheekuma nurraa jabeessi nuti amma si garree qadirii tanteetii janii sini galee waraa'u kulli rajulin aziimin imraatun aziima dhiira jabdu jaamtu addunyaa irratti dhalaa jabdu duuba jiru yoo isiin duuba hin jiraatin kitaabni inni himuu fi wanni inni haasasuun guutuun facaateetu markaa dhumti maraataa ta'eetuma hatta yoo uffatuma kana yoo fakkeenyaaf yeroo inni barbaadu tolchiniif siifin tolchoo itteetuma jira usti hangana hagamta ka dubbiin baddi fakkeenyaaf silaa yeroo inni bahuu keetti yoo isiin uffata fuutee hoo jettee gammachuu karan dhaabate aadaa Oromoo keessatti waan jaan gaafa duratti isaan gaa dubartoonni kun guyya manaa deemuu fedhantu jira jaan halkan kana gaafa duratti isaan sayyidii yanii ala kana baate Oromoon tun alafa bulti jaartiin tun guyyaa deemuu barbaaddu galgala dhuftee dhala dhaabbattee maal jettaan jaan assalaamu alaykum salaamtaan gaa isaan bira jiraachuu malti si teenya aadaa harargetti numa jirti arra deemuuf deemnaa ulee san gannaa kannii jaan ulee tana gizee kannituuf yoo akka inni deemu barbaadde ulee tana fiddee akka kannitiif jan akkana qabdee qabaa uleedhaa tana walakkaa qabdee akkanatti kannitee fi hayyee nagaan deema nagaan bobbaa nagaan galaa jettiin yooniif immoo deemsa isaa kan barbaadin deema rafu yoonii fi deemsa isaa kana kan barbaadin taate maal gooti jan akkana qabdi jan as qabdi jan akkana kannitiif jan akkanatti gizee isiin ulee tanatti laattee akkana kanniteef arra guyyaan deemin sin jiruu ni beeka sin jan arra guyyaa yoo hin deeminii arraan tana gartee asii deemuun taatu jechuu itti himte janan galmatti achi deemee xummata firraa qajeelchee ta'u dhufee mana gala jan kan akkan taane maaltu godhee dubartiitu godhee jechuudha kanaaf insha Allahu ta'ala waan jabarra jirtanii waan irra jirtan kanatti akka isin jabaattanii kanaan galma geessan insha Allahu ta'ala isinii dhaamna waan irra jirtan kanarratti ammas wanni tokko qabxiin takka tajaajilamnu suluukul jaaddatil mawsuulatu lee jajjabaatanii qiwwaadhaan abdiidhaan waan irra jirtan tanatti onnee guutuudhaan barnoota kana jabaachuu barnoota irra jirtan kuni waan jabaadha jirtan waan jabaa waan guddaa irra jirtan quraana irra jiraachuu waan jabaa likulli maxluubin xariiqun yuusalu ilee waa hundi karaa itti nama geessu qaba wanni hundinuu karaa qaba isini galee karaa wanni takka ittiin dhaqan hundinuu karaan akkuma jiru san isinilleen karaan isin quraanatti ittiin dhaquun qabdan kamii kan jiru faman salaka jaaddata maxluubihi awqafatuhu alayhi karaa ittiin seenu namni tolfate karaan isaa sun waan inni ittiin dhaqu sanirra isa dhaabdu malee taatu jan waman caadala anha lam yudfar bimaxluubi namni karaa sanirraa jallate immoo abadan hin milkaa'u jan karaan isin yoo irra deemtan quraana argachuu dandeessan karaan isin yoo irra deemtan quraana argachuu hin dandeenye kan isin irraa jallatan sun kami dhaamsi lamaan kanaan alla dhaamsi bahee hin jiru jechuudha وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى على دوبا جتش خنا جتش متكتي دا ولي قبي نو دبتي جتش مان تنا خراس لا نمني تين علمي تين دا كسن صاحب تاج العروس
محمد مرتضى خن أبا صاحب تاج العروس فمن منظومات له تسمى ألفية السند خطاب يسال ألفية السند كجا مخيسة مال جد دبته يقول فيها فمن هوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجه تأخذه على مفيد الناس مال جتشو ينان دوبا خطاب ألفية السند كان خيستي فمن هوى الغاية في ألف سنة namni jireenya isaa barnoota keessatti amata kum takka barnootuma kanan baradhajee barnoota keessa taa'e shakhsiin tokko irra taa'ee waan san argachuu hin danda'u yoo akkamiin ta'e malee fakhudh min kulli fannin ahsana amata kum takka teessee barnoota kana guutuu waliin gahoo itti fanni takka waliin gahuu hin dandeessu amma quraanuma kanatti seentee amata kuma odoo umrii rabbi sii kannee nuu kannee qaraane quraana kana qofa waliin gahuu hin dandeenye hadiisas yoo itti eegalle akkasuma shari'aa irra mujallada meeqatu lafa jira نحوين أكس صرفين أكس بلاغان أكس عرودان أكس فقهين أكس أكما سنة قرتي فنين علوم القرآن أكس دلتنا متيري دلتنا ولين جاهو جت إفيف دوتا أما مكتبة شاملة خيسة خطابكم قرآن ما أول تجرا خطابكم قرآن ما أنكنا ودو جت خطابة إبتك دبستي وجاهم تكتي خطابة تخنا الرافيانتي ولينغون نديس ودو تي أولوفتي خدوبا سوسيا لابد أكم قدوك أبني وان جرتي جت خنا دبتي مالجي فخذ من كل فن أحسن فني شفراه الرجالتو متني إسيدا الرجالتو إسيد فخذ من كل فن أحسن واتي كوتي كورا فرد دندراو هندو ولينجا جتة دو وسنتانتي وان الرادن ديشتي كومتي كورا فرد ديسي نمتي تو galgala giistee fi moolida duratti godhansan godhanii harka dhawan gizee wal ga'anii harka dhahee harki urata egaa halka oduma harkan tumanii halkan hoggaa harki uratu maal jedhu aboo nabiin dhumina harki urate bilchaate waa takka tumne waan erga tumne numa tumna waan baafne waan garre firraa gattaa nabiin dhuminaadhaati kanaaf hin dhumtu fannin rabbiitun taamman tana diiniitun hin dhumtu hedduudha barnoonni hunduma akkasuma barumsi ammayyaatis akkasuma hin dhumu garuu barnoota hin dhumne san waan si fayyadu qof irraa laaltee kanatti baradhee maaltu na fayyadattee kan si fayyadu qof irraa fudhachuu فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجه تأخذه على مفيد الناس بحفظ حفظ وجه متن جامع للراجه متن فني تنهم داخل ستي راجه تاتي أما فني تنهم دراه راجه كب حديث خيستي 40 متن راجه جانين خيسر راجه انجر 40 يچو 40 النوويان خطاب حديث فرتم قفا أما تدامي غير شنتبي وكسته شنتبي لا وكس لقى راجي حديث خيسة أي بقى إيش حفظوا لتك أقومو فيك الدبرت فيك هي خيسة فيك ليه خيسة من خطابته جودة جرا أبي شجان فيك شافي خيستي زاد المستغني فيك أنا بلا خيستي ونلماو خطابة أكو مثلا خطابته فني هنداتيفو مذهب هنداتيفو لفجر خرّا راجيها تكمتو كراغرات وان هندي مدي سكوتنجرو تأخذه أسي أما دبين تأخذه على مفيد الناس نما سبرسيسو نما نسيها سيادو نما سفيدو ولا ما يفكي ساقب دينتون فرطو راوجين نما هندر رأي البين براتن بكا هندر تسي البين براتن أكمل ملي مفيدته قبا نما فيدته قبا ناسيته قبا نما نسيها نما دام شيني أترابرتو ولمن كان في كيسا كواتو قبا تكلمن كان دامنا في النجرة فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين هندي لما من أخذ بما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول أمرين دبنة ونتن قيس دبنة كفارتي فاحفظه متن جامع للراجي فحفظ متن جامع للراجي حفظي متني تكو إيجلتي حفظوا لهم فكينيا فما هداية المستفيد تاتمي تجويد الرقم تم كراو جرتن ها هداية المستفيد فني تجويدها خيست حفظوا حفظي فني تنا رئيسي تنفذنان كتابه برا خيس يوفي تني دب بيستمله وني خيس ديم تنجرت شيخ صالح الحسيني مالجي كتابه هو دبتو شيني نتيجة قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا وانتفعنا بما حفظنا ولكن لم ينفعنا بما قرأنا كتابه
bu'aa xiqqishoo matni waa xiqqoo haffazne je hedduu immoo ni qaraane je ni dubbifne je waanin haffazetti fayyadameetiin waanin qareetti immoo hin fayyadaminii je haffazantu nama fayyada malee ha qaraanii miti kanaafuu hifzitti jabaatu qabdanii hifziin tokkoffaarra quraana erga haffazdan booda waan quraana booda jiru mutuuna hundarraahu bifa sadiitiin haffazuu qabdan jechuudha falamul awwal فحفظ متن جامع للراجي فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ نمني علمي حفظي ملن اتجاه جي فإنه يطلب محالا وان دوبا impossibility هندن دم وان تقويتو impossibility في impossibility وان ندن دم جامع يادم رومني برام دومي سمر جراتي نرو بجامع يادم يو دومي سمر جرانيو لفما خاطي أراني رو ببنما يو تدي يادم نمني حفظي دم ملتين برنوتا برد جيادو muhaal jeniin amrun muhaal jennaan waan abadan hin danda'amne jechuudha. Arra fuudhanii akkuma arra dhalchuun hin danda'amne arra heerumtee boru ilma ergatuun akkuma hin danda'amne yoo haa namticha gaafa haan fuudhee beektaa fuudhee ilmoo dhalte dhallaan mucaan keessan kun boru horii isiniif tiisaa ittiin jaartiin soddaadha. Boru horii isiniif eegaa jennaani lafumaa ka'ee maal godhe ganama gizee bari'u mucaa Muhammad keegaa horii ofii ayyoon kalee isa boru horii isiniif eegaluun jette mucaan ganaa dhagee gurraan boo ni ciisaa hunda tuffatee yeetuma oluma ka'ee mucaa harka isaa fuudhee harka saattiitti hidhe eegee saattiitti hidhe deemu horii tiisaa olii gali jeeni gizee inni ka'ee horii amma isaan lafarra shorroo isaa kuteen ka'ee ilmoo daa'ima amma maali mucaan keessa yoo janii gadi dhalte janiitti dhufanii waggaa isaanitti dhufan bara ayyoon boru horii isinii eegennaan ka'ii horii eegennaan mucaan horii eeguu dide sababa sanii eegitte hidhee haaddi jala deemee eegaa olee dhufu jennee qajeelchinee janii bitan deemaa boodarra gaafa horiin achiin kutee gootu galgala sa'aan harka muratee gale mucaan gaaratti bu'ee sa'aan citee harka qofa fuudhee gale gizee inni galgala galu sa'arratti ilaalee mucaan kun tuffiidhaaf gaara taa'ee harka nutti ergaa iyyan gowwummaa keessa jechuudha rabbiin gowwummaa akkasii rabbi namatti hin qabin oromoon maal jetti gowwaan hin dhalatin dhalatulleen guddatiin jedha guddatulleen dubbatiin jetti. Yeroo kana duuba haati dhageesse akkumaan kaleessa dhasee yaadamteef aboo mucaan akkanatti harka nutti ergina yaa ummata fafaaya yaa ummata darbamo isin maqaan nu badee jira isin maqaan nu balleessanii haatoo biyyaanarraa ba'a ittiin akkun haati islaa mucaan madduu akka odaa sun jaartiin soddaa isaa akkana jennaan jaarsa fi jaartiin kaanii wal fudhatanii yaa'anii osoo deemutti jiranii damucoo fi barbaree fudhatanii deeman karaa bassoof wajjin hoggaa haroo bira dhufaniiti bassoo jiifanna yaanii haruma guddatti bassoo ganna gatan dhufanii gizee harootti bassoo ganna gatan hogga isaan akkana godhan kotte ittuma ganna kan fixan waan harkaa qaban san gizeetti naqan barbareellee itti naqanii barbareef bassoollee waliin itti naqan amma barbaree irraa haftee jirti naannuu fuudhee dhufaate as mataa hin eegattee mataan itti lixxee dhayite haroo hogga mataan itti lixxu daakkii beeyti gadi oliin deebine jechumaan haftee isiini eegee dadhabee maal godhe dhagaa fudhatee hay ati asii gaddeemte akka mucaa deengatti gaaratti haftaa miti iyyee dhagaatti gadhiise hogga dhagaatti gadhiisu dhagaan dhaqee bishaan keessatti isii mataa ure hogga mataa isii uru dhiini achi lafaa ol turuuf jee bishaan walakkaadha bishaan xaliila keessaa hogga dhiini ol dhufu barbaree hafte sana achitti naqattee nyaatu jirtaatis innillee itti lixee akkasitti waliin kutan jechuudha gowwummaa akkasitti illee rabbiin irraa haa qabu ilmii hifzii mareen baramtu qur'aana itti jirtan hifzitti jabaadha. والمحفوظ المؤول عليه هو المتن الجامع للراجي أي المعتمد عند أهل الفن فني سمبياتي تركتموت على كريفون تنيداد المستفير يفضل بالنجو وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناس شيخ هقاس برسيسو نمني خن برد خنام برسيسو هدوميني سبرسيسو جروتي نمني خن رحمة ما تنتهي في توك وما ilmi namni keenya amma hoggaanii fi barsiisuuf hoggaa baratullee namni nama laalu yeroo mafirra dabarsuudhaaf si barsiisuu fi nama dhugumaan si barsiisuu jirus ni beeyta nama dhuguma sa'ootan ta'e tabaruutiif si barsiisuu fi nama kaanillee adda beeyta hoggatana duubaati nama sa'ootan ta'eetiif si barsiisne san bira barachuun qabdu jechuudha akkamiin barachuu qabda nama dhuguma saniin ati arra si barsiisu kana boruu biyya fayyadda hawwii tan ta'e abdii fuulduraa godhee nama si barsiisu nama sanirraa qaraatii qara'uu qabda jechuudha. فتوزع على شيخ تفهم عنه معانيه نما مسوغر راقراتو جچومني سينجو سنو رافامتو مثلا فكينيا فما نما توكو فكينيا فما نين افام براتين كسبر سيسته نانو بررايو خطاوته
jechi inni sitti himu sun yoo hiikkan isaa siin galle ta'e wanni ati dubbattu yoo nama sanii kan galle taate nama san biraatti teessee wanni nama san biratti nama sanillee mataa isaa gootu hin jiru. Innillee haasawaa kan keettis barsiisuu hin danda'u. Atillee nama sanirraa barattuu hin dandeessu yeroo tan ta'e bilaashii irraa godhuu jirti. Yeroo tan titillee bilaashii godhuu dhabuudhaaf nama silaa irraa waa hubatturraa. وأولها الإفادة وهي الأهلية في العلم نما سفيد وجنو نما وان سبرسي سنرت أهلي قد تجرو فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه نما تقو جرا خوان سبرسي سجرو خنا وفما فو أراكم نما قرأت إيتي جتياس وان خنا سبرسي كما سلام فكيني هم أنا دبتو جرو خنا أما دبتو متين جرافين دبسو جرا بالي waan kana ammaan irra taa'ee nama qaraayisuudhaaf namatti waa himuudhaaf qophaa'eeti miti. Yeroo immoo qophii taatee nama barsiisuudhaaf nama irra jiru nama waan sanitti jiruutu nama waan kan nama barsiisuudhaaf illee nama dhaamsa dhaamuuf illee tolaa jechuudha. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم إذن الله ندقيسن نمرة ودقيفتن namarraa dhaggeeffatan kanarraa isinillee addabaafachuu qabdan. Isinirrallee namaa dhaggeeffata ilmii tana. Namni isinirraa dhaggeeffatu sunillee yoo isin addan baafatiin dogongoraatu keessatti argama. Dogongorri keessatti argamu sun immoo nama jallisuutu mala. Namatti akka hin taanetti isin nama hubachiisutu mala. Ta'umaa hakiimii faa qissaa isaanii dhageessan. Ta'umatul hakiimiin. Ta'umaan hakiimiidhaa aalima. Haqaraatii odoon qara'een maqummaan isaa sheeka ta'e. Akkamitti abbaa isaatitu sheeka dawaa godha. Abbaan isaa kitaaba dawaa qaba. Kitaaba dawaatiin osoo abbaan dawaa godhuuti abbaan isaa du'e. Abbaan duunaan biyyiti gaa abbaan erga du'e ilmoon dawaa beekuun ooltu jedhanii itti dhufan. Aboo abbaan kee dawaa beekaa dawaa abdaa kan tiisan beektaa jennaan eenyuun beekaa bar kitaabni abbaatis kanuma bar kanumarraa godhaa kottaa isiniif hin godhaa jenna. Kitaaba gad fudhate gaara. Kitaaba abbaa kana gizee banu maal jaa jalqaba irratti habbatu soodaa shifaa'u min kulli daa'in. Asmuudii gurraattiin dhukkuba hundaaf dawaadhaa jaa kitaaba abbaatirra ka jiru kun. Inni hogga dubbisu jechi habbatu soodaaju jechi bakka baata kittisan tuqaan lama taatee har'aan tana dibeenni waliin maxxanee qalamni duratti dibeetaan barreeffama. Tuqaan moggaatu hiitee jirti. Hayyatu soodaa shifaa'u min kulli daa'in jee. Hogga dubbisamu hayyatu soodaa jecha jawwee jiru dubbisa. Hayyaan maanaa jawweeti. Habbaan maanaa asmuudiiti yookaan absudaa. Yeroo tana maal jeen nama dhufe kanaan deemaa jawwee gurraattii tumaadhaa obaasaa jeenni fayya. Nyaachisaa jeen deemaa jawwee. Jarri amma gaara keessa deemee jawwee deemee cafaqee hogga isaan obaasan jawween sun miidhee fi fuudhii nama ajjeeste. Ha jawwee fudhate nama du'a. Inni jawwuma tana malee waan biraa nama ajaju. Habbatu soodaa shifaa'u min kulli jeenire. Dawaa hunda dhukoo hundaati jeenire habbatu soodaan. Yoo isaati hayyatu soodaa oma jeeti. Namarraa takkaa qara'een beeku waan takka hubatee hin beeku jechuudha. Akkasitti osoo qaraasisuuti sababa sanii maata khalqun kasiiru. Dhukkuba jechuma inni namatti ajaju saniin jawwee saniin biyyi guutuun duutee ofii isaatiif illee boodarra jawwuma saniin du'e innillee. Ilmiin tun akkas nama gooti. Yoo namarraa hin baranne nama hubatirraa yoo waan tokko hin qaraane bifa sanii si gootee hallayyatti sineeyti والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معلم العلم في هذا الأمة أن يأخذ الخالف من السلف نمني نما يسدور الرادبر الرافضة ملأ خطاب الرافضة تيتي مثل من خوافيته خطاب دبسنيتس نمني وبنجيل من الرا خطاب دبسه كل إنسان قبة تجري دابو تجرني قرتن خطاب دبسني نمني واهو بتنجر نمني خطاب الران من كان شيخه خطابا فخطأ أكثر مما يسمع نمني شيء خطاب الران واهو بدجو خدوون قريس إني ومتو فايدة إني هواسة فيدر جهد قدتا خنافو دوبا وروان دقيت فيدر ربنا هتايس قرتيك أوري وان دام مخنا نموتو خدوب تيفس خدق فتيفس خير ربي هاودو إن شاء الله تعالى أنا خنسيات النسي دام جيه دوون قروتا خيسة بيلي ونين عن دوون قري بوتي ياب شيطان الراهي ونين حكا دوب ديوني حكا قلنامي فهو من الله ورسوله ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يعني التعليقات في هذا المقال الشيخ محمد فليتفضل. بارك الله فيك. إن شاء الله شيخ جزاكم الله خيرا جناني ربي زاخ خلوف المينين ودامز ربين تا ميزان حسنات خشت بريتو ربي هتايزو سين لو رجع فتي ورت في رب زناقولو راسنا عمل كيسو إن شاء الله أستاذ خنيجا فني أدام الراك جامعة إمام الشافعي الفني نزيار وساني تفكرت هما جناني فدور اللي يقايرو كمان إن شاء الله بفبلناتين نتيانغر الدماتين نتيانغر إن شاء الله جميجو أكاد فني إكسمتي
koorsii adda addaa nu kennan abdiirraa qabna. Kanaaf barnoonni fuuldura barnoonni islaamaa bal'achaa jira, ifaa jira, deemuu jira. Gosa qismii dubartootaas ni qabanii isaanis jaamiyaan hundinuu akkasumatti kulliyaan hundinuu Imaam Nawawiis ni qabdi, Imaam Shaafiis ni kunoo ni qabdi. Kanaaf inshaallah wanni nu barbaachisu istiidaada qophiidha jechuudha. Barnoota adda addaatiin kitaaba barachuudhaan tarbiyaa naamusa kitaaba luwaadhaa fannilee adda addaarraa yeroo qabaniif fayyadamanii baratuun amma hedduun irraa barbaachisa. Maaliif qophii waan kanaatiif faaqidu shay'in laa yuxiihi yaani namni waan takka harkaa hin qabne waan namaa kan nu qabuu yaani. Kanaaf bakka isaanii kanas gahuudhaaf jaamiyaa adda addaarraa fayyadamuudhaaf waa sinqeeffachaa ta'uu nu gaafatti roga dubartootaatis inshaallah dhaamsa kanuma fakkaata. Isinillee galatoomaa. Adaa billahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.